Nagaan Waaqayyoo Waaqa jiraataa hunda keessaniif haa ta'u. Waldaa Maraanataa Yesuus kan toora onlaayinii irratti argamtu keessatti kan argamtan geggeessitoonni, tajaajiltoonni, amantoonni hundumtuu koreen adda addaa karaa Waaqayyoo isin dhaabeen hojii Waaqa jiraataadhaa hojjechaa kan jirtan akkam jirtu. Hundi keessan fayyaadhaa. Waaqayyoo isa geggeesse guyyaa akkasii bara akkasii umurii akkasii nuu kenneef galanni guddaan haa ta'u. Ana obboleessi keessan tajaajilaan keessan eebbaa barraa nagaa kootii. Waaqayyoo haala hundumaa keessatti na geggeessee har'aan naga'ee jira. Gooftaatti guddaan gammana galanni isaaf haa ta'u. Egaa sagalee Waaqayyoo isiniif qooduudhaafan dhufee torbee darbee mata duree yaa ilma mootii ati maaliif guyyuma guyyaan gadi adeemtaa mata duree jedhu bifa gaaffii qabuun walii wajjiniin ilaaluu jalqabneerra. Yaa ilma mootii maaliif guyyuma guyyaan gadi adeemtaa mata duree jedhu jechuudha. Har'a kutaa lammaffaasaa walii wajjiniin ilaallaa. Waaqayyoon kadhannee itti fufna. Bara baraan jabaa qulqulluu guddaa kan taate mootii bara baraa sitti gammannaa. Ati qulqulluudha, ati gaariidha. Jireenyatti nama jiraachisturraa nuyi jiraannee har'a geenyerraa. Har'a maqaa kee isa ulfina qabeessa baatee har'aan nu ga'eef galata jennaa. Bara baraan teessoo kee kabajamaa irratti ulfinniif guddinni oqubaan aangoon siif haa ta'u. Ganama dinqisiisaa akkasii kana waan nu laatteefis galanni kee daangaa haa darbu. Cubbuu, wallaalummaa, dogoggoraaf daddarbaa dagannaa keenyaan kan ulfina keetti buune immoo nuu dhiisi. Afurri kee qulqulluun qulqullummaa jaallata, qulqullummaa wajjin hojjeta. Yoo nu cubbuu wajjiniin deddeebine nu wajjiniin hojjetu araara siin jenna. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuusiin dhiiga Yesuusa dhangala'ee ilaaltee nutti araarame. Hirmiin kamiyyuu nuuf si gidduu goree ulfina kee kan nurraa ittisu kamiyyuu utuu hin hafin guutummaa guutuutti maqaa Yesuus leenca Yihuudaatiin araara guutuu nuuf taasisi. Wallaalummaa keenya hundumaa jireenya keenya keessaa haqi balleessi. Ofii keetiif kabaja keetiif nu taasifadhu. Kabaja kee kabaja Waaqayyootiif nu taasifadhu. Manni kee manni qulqullummaa iddoon jireenya afuura qulqulluudhaa keessa garaa keenyaati. Keessi garaa keenyaa si duwwaaf kan qullaa'e, si duwwaaf adda kan ba'e haa ta'u. Kana waan gooteef galatoomi. Waaqa banamaadhaaf samii banamaa kallattiidhaan yaa Waaqayyo nu hunda irratti bani nu kenni. Yaada kee yaada Waaqayyoo nutti dubbadhu, nu tajaajili. Yaada ofii keenyaatiif, ilaalcha ofii keenyaatiif, wallaalummaa ofii keenyaatiif nu dhiisiin. Yaadni kee immoo nurraan daangeffameen maqaa Yesuus Kiristoosiin hojii dukkanaa, hojii seexanaa, hojii diiyaabiloos, hafuura maccaa hammeenya hundumaa immoo maqaa Yesuus leenca Yihuudaatiin inni fannaa kan durraa ifatame haa ta'u. Nagaa keenyarraa, qalbii keenyarraa, boqonnaa keenyarraa maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin mootummaan dukkanaa kan galagaggale haa ta'u. Ati mootiin fayyinaa nurratti mo'i. Ati mootiin nagaa nurratti mo'i. Jireenya keenya dhuunfadhu, geggeessi, yaada kee keessatti nu tikfadhu. Kana hundaa waan gooteef bara baraan ulfaadhu. Maqaa Yesuusiin ameen. Egaa mata duree yaa ilma mootii ati maaliif guyyuma guyyaadhaan gadi adeemtaa jedhu torbee darbee walii wajjin ilaalle keessatti seensa yookiis ittiin lixuma irduwaasaa ilaalle. Introductionii masaa qofa ilaalle. Maalummaa introduction yeroo jennu maalummaa mata duree gara fuulduraatti barannu kanaa ka'umsi isaa maal akka ta'e, ka'umsi dubbii Waaqayyoo achi keessa jiru background isaa maal akka ta'e
yaada gar fuulduraatti ilaaluuf deemnu sirriitti kan keessatti nuuf ifu akka ta'utti walii wajjiniin ilaalaa turre jechuudha. Arras itti fufiinsa isaa kan ta'e garuu kutaa lammaffaa walii wajjin ilaalla jechuudha. Arra akka mata duree xiqqaatti kan nu keessaa qooddannee ilaallu hafuuratti maaltu gadi nama deebisaa kan jedhu ilaaluu jalqabna jechuudha. Sabtaayitilii qabanneetu sana immoo babal'isaa deemna jechuudha. Qabxiidhaan jalatti ilaalla jechuudha. Tokko lama jennee. Kanaaf yaadannoo keessan qopheeffadhaa. Bifa barreeffama gabaabaadhaan isiniifan kennaa. Isin immoo caalaatti iyyuu yaada isaa babal'istanii qabachaa deemuu dandeessu jechuudha akkuma kanaan dura gootan. Egaa hafuuratti maaltu gadi nama deebisa? Ati intala mootiiti. Ati ilma mootiiti. Nama mootiin mucaa koo jedhee waamudha. Mana mootii keessa immoo wanti namaaf barbaachisu hundumtu guutuudha. Mootii isa waaqarraa miti. Mootii isa lafarraatti iyyuu wanti biyya sana keessa jirus ta'e wanti biyya sana keessa hin jirre mootii tokkoof hin barbaachisa kan jedhamu hundumtu hin guutamaaf hirrinni hin jiru jechuudha mana mootii keessa. Yoo nyaachuu nyaata guutuudha. Yoo uffachuu uffanni guutuudha. Yoo gammachuu bashannanni guutuudha. Yoo nagaa eegumsi guutuudha. Wanti namatti irratee gadi nama deebisu hin jiru jechuudha. Garuu nam tokko manuma mootii jiraataa mucama mootii jedhamee mootii maa wajjin deddeebi'aa otoo jiru gaduma xiqqaachaa gadi qo'amaa deema. Gadi qo'amuu gadi deebi'uu guddina agarsiisuu dadhabuu jechuudha. Jireenya akkasii kan jiraatan jiru. Maaliidha inni hafuuratti akka kana nama godhu? Sun nama yeroo darbe ilaalle obboleessaa Abishaloom fa'aa ilma Daawit keessaa tokko kan ta'e Aminoon namni jedhamu kan inni gadi adeeme kan namni ijaan arguu irratti danda'e isuma foonii kanaan gadi huqqate. Foonuma isa ijaan argamuun gadi deeme inni. Baay'een garuu alli isaa gaggaarii miidhagaa tottolaa cululuqaa ta'ee jireenya hafuura isaatiitti immoo yeroo inni gadi deebi'u gadi xiqqaachaa deemu gadi dhumaa deemu immoo hin argamu. Isa kana immoo ija hafuuraatiin argama malee abbicha tofa argaa afura qulqulluutu isaa arga malee namni irratti baruu hin danda'u. Afurri Waaqayyoo garuu ana beekaa si beekaa. Guddinni kee akka kaleessaatii, kadhannaan kee akka kaleessaatii, faarfannaan kee akka kaleessaatii, fuulduratti adeemaa jirta moo duddaan deemaa jirta, fuulduratti adeemaa jirta moo gadi deebi'aa jirta, ol deemaa jirta moo gadi xiqqaachaa jirta, furdachaa, ballachaa, gabbachaa, jabaachaa jirta moo gadi xiqqaachaa, huqqachaa jirta laata. Isa kanaaf Afurri Waaqayyoof situ beeka. Garuu ani kanan dubbii Waaqayyoo maaltu hafuuratti gadi nama deebisaa isa jedhuun qabxii isinii kennee tokkoof lama jedhee dubbadhaa. Har'a akka Waaqayyoo na gargaaretti qabxii tokkoffaaf lammaffaa irratti dubbachuu yaala. Isa jalqabaa qabxii tokkoffaa torbeeyyuu ilaalleerra waan ta'eef yeroo bal'aa irratti hin fudhadhu. Inni jalqabaa maal kan jedhudha? Maaltu jireenya hafuuraa namaa gadi deebisa isa jedhuuf fedha yookiis kajeellaa yookiis fedha fooniiti. Kajeellaa foonii yookaan fedha fooniiti. Akkuma yeroo darbe ka'umsa godhannee ilaalle isa lammaffaa Saamu'eel boqonnaa 13 lakkoofsa 4 irratti gaaffiin gaafatame akkas jedha. Inni gaaf tokko Aminooniin yaa ilma mootii ati guyyuma guyyaan maaliif gadi adeemtaa? Anattiin himtuu jedheen. Amnoon immoo ani jaalala Taamaar obboleettii Abishaaloom obboleessa kootiitiin butameera jedhee ittiin himeera. Wanti anaan gadi na deebisaa jiru, wanti anaan gadi na xiqqeessaa jiru, wanti guddina koo dura dhaabbate, wanti daarshinii jireenyaan harkaa balleesse, wanti gammachuu mana mootii keessa jiru hundumaa na jala awwaale jaalala dalgaatiin an qabameera, fedha fooniitiin an qabamee jiraadha. Ilaalaa obboleettii isaati. Abbaa isaatu dhalche. Mucaa obbolaadha. Haadha isaanii duwwaatu garaagara. Lamaanuu ijoollee mootii, mana mootummaa, masaraa mootummaa fi eegumsa mootummaa keessa jiraatu. Israa'el biyya addunyaa irratti beekamtu, biyya Waaqayyo filate, biyya kakuudhaan deddeebitu, biyya yaada Waaqayyootiin ijaaramte keessa jiraatu. Mootiin isaanii
biyya akkasii geggeessa. Hariiroo waaqayyo wajjiniin biyya qabdudha. Akkas ta'etu aminoon garuu wanti hin taane wanti dalgaa sammuu isaa seene obboleettii kun jaalladhe jedhee ilaalaa. Baay'ee jibbisiisaadha. Kajeellaan foonii fedhi foonii firoota koo waan fayyadu hin qabu waan oomiidhu malee foonuma keenya kanallee hin miidha. Namummaa keenya kanallee hin miidha. Gaduu deebisa. Akka namaatti akka nuyi ija jabaannee boqol qabannee hin deemne sammuu keenya irra ta'a. Nagaa keenya irra ta'a. Qalbii keenya irra ta'a. Gadi deebi'aa nu godha. Saayikooloojii keenya miidha. Fedhi foonii. Inni guddaan immoo foon waan ta'eef hafuura keenya lola. Hafuura keenya miidha. Hafuura keenya gadi deebisa. Kanaaf wantoota jireenya hafuura namaa gadi deebisan keessaa tokko maal yoo jettan fedha fooniiti jechuudha. Namni waaqayyoodha. Phexros isa lammaffaa ergaasaa isa duraa ergaasaa boqonnaa 2:11 irratti akkas jedha. Michoo tokko isin warra ormammaatti jiraattanii warra biyyaa baafamtanis nan gorsaa fedha foonii isa lubbuu keessan lolu irraa fagaadhaa jedha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Fedhi foonii hojiinsaa foon keenya yeroodhaaf daqiiqota murtaa'eef gammachiisuudhaaf yoo yaadellee kaayyoonsaa inni hangafaa lubbuu keenya loluudha. Isa lubbuu keessa lolu irraa fagaadhaa jedha. Lolli inni geggeessu kan inni dhaqi intala kanaa wajjiniin ejji, dhaqi dubartii kanaa wajjiniin ejji, dhaqi gurbaa kanaa dogoggorsi wajjin ciisi jedhee gara obboleessaas gara obboleettis kan inni yaada akkasii sammuu namaa keessatti kiliik godhee jalqabuuf kaayyoonsaa lubbuu keenya loluudha. Lubbuun keenya jabaattee kaayyoo uumaa isheetiitiif akka hin jiraanne, qulqullummaa isheetti akka hin jiraanne, fuulli isa waaqayyo jedhee urgaa'u ittiin uumamte sana akka isheen hin agarsiisneef, akka isheen hin calaqqisiisneef lola irratti bana jechuudha. Hafuura keenya irratti, lubbuu keenya irratti lola bana jechuudha. Kanaaf maal godhaa jedha Phexros? Irraa fagaadhaa jedha. Yoo irraa fagaattan malee lolli kun isin miidhaadha. Lolli inni hafuuraa kun firoota akka lola biyya lafaa dura dhaabbatanii leencaani sanyii leencaati ani goota duubatti deebi'uun hin jiru fuulduratti malee eessa baakeetti namoota jedhanii fakkaraa dhaqanii dura dhaabbatanii kan mo'atan miti. Lolli inni hafuuraa keessumaa lolli fedha foonii baqachuudhaan kan inni ittiin injifatamu. Baqachuudhaan dura dhaabbatanii itti wallaansoo qabuudhaan miti. Seexanaan wallaansoo qabnee itti falminee lollee maqaa Yesuusiin ifannee injifachuu dandeenya. Biyya lafaa dura dhaabbannee dhugaa dubbannee falminee dhugaa wangeelaatti agarsiifnee injifachuu dandeenya. Foonni garuu akka kana giiftii koo, gooftaa koo, bareedaa koo, bareedduu koo jechuudhaan dura dhaabbatanii amansiisuudhaan lakkii dhiisi waan kun hin barbaachisu jechuudhaan gorsa fakkeessaniitti siquudhaan kan mo'amu miti. Maal gochuudha? Baqachuudhaan. Irraa fagaachuudhaan, dhiisanii baqachuudhaan, haasaasaa dhiisuudhaan, taphasaa dhiisuudhaan, dhiyaannaasaa dhiisuudhaan karaan ittiin injifatamu jechuudha. Irraa fagaadhaa jedha. Fedhicha foonii isa lubbuu keessan lolu. Namni waaqayyoodha Phexros. Ammas Phaawulos Roomaa 8:7 irratti akkasidha. Akka fedha fooniitti yaaduun diina waaqayyoo nama hin godhadha. Yaadni akkasii seera waaqayyooti wajjin walii hin galudha. Isaaf abboomamuus hin danda'uudha. Fedhii foonii akka fedha fooniitti yaaduun maal nama godha? Diina waaqayyoo nama godha jedha. Diina waaqayyoo. Waaqayyoodhaa wajjiniin faallaa nama godha. Waaqayyoodhaa wajjiniin mormituu nama godha. Waaqayyoodhaa wajjiniin warra waliin cigaadaa waliin mormaa jiraatan nama godha. Maaltu? Akka fedha fooniitti jiraachuu. Namni immoo hafuura isaatiitti kan inni guddatu yoo waaqayyoo wajjin walii galee mucaa waaqayyoo ta'e, yoo yaada waaqayyoo qajeelfama waaqayyoo keessatti tikfamee jiraatedha. Diina ta'an jechuun akkamittiin guddatudha hafuuratti. Kanaaf fedhi foonii kaayyoonsaa hundeeffamni isaa kan inni hojjetuuf yeroo hundumaa jireenya hafuura keenyaa miidhuuf gadi deebisuudha.
Kanammoo kan nuti mo'anneerra ejjechuu dandeenyu dubbii waaqayyoo kan inni nutti hime maalidha? Irraa baqachuudhaanidha. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Qabxiin lammaffaan immoo jireenya hafuuraatti kan gadi nama deebisu xuraa'ummaa yookiis jallina of keessaa baasuu dhiisuun ija jabaatanii itti fufuudha. Sirriitti qabadhaa. Xuraa'ummaa yookiis jallina of keessaa baasuu dhiisuudhaan ija jabaatanii itti fufuudha. Abboota firdii boqonnaa 20 lakkoofsa 12-13 yoo dubbifanne darbee immoo boqonnaa 21 lakkoofsa 6 yoo dubbifanne sagalee akkasiidha argina. Inni 20-12-13 yommus gosoonni Israa'el warri kaan gosa Biniyaamiin hundumaatti namoota erganii wanti hamaan isin gidduutti ta'e kun maali? Amma namoota waan jibbisiisaa akkasii hojjetanii Geebiyaa keessa jiraatan qabaati nutti kennaa. Nuyis isaan ajjeefne hojii hamaa akkasii Israa'el keessaa hin balleessinaa jedhan. Warri Biniyaamiin garuu dubbii obboloota isaanii namoota Israa'el kana hin fudhanne. Lakkoofsa boqonnaa 21 lakkoofsa 6 yommus Israa'eloonni arra gosi tokko nu gidduudhaa hin balleeffame jedhanii gosa obboleessa isaanii Biniyaamiif hin gaddanii jedha. Maaltu jira kutaa kana keessatti? Yeroo tokko nama tokkotu karaa deemaadha. Haadha manaa yookiis saajjatoo jedhu akka haadha manaa dabalataatti kan itti fayyadaman jechuudha. Fudhatee gara biyya isaatiitti gara lammii isaatiitti galaa'utu jiru karaatti aduun itti dhi'e. Aduun itti dhiinaanii bakka waltajjii namoonni walitti qabamanii ta'an dhaqee buufate. Bakki waltajjiin namoonni ta'an sun immoo bakka gaarii waan hin turreef miidhaan irra ga'uu waan danda'uuf namni garraamiin tokko gara mana ofii isaatiitti isa waamee kottaa maaliif addana teessu? Maaliif addana rakkattu? Mana koo bulaa isin fuudheen galaa harree isin uffattanii deemtaniifis wanta inni nyaatu nan kennaafi jedheetu mana ofii isaatiitti simate. Namni gaariin tokko utuma namni iyyuu kottu mana koo buufadhu hin jedhin iyyuu gara mana ofii isaatiitti nama waama. Kana gochuudhaan kan eebbifaman macaafa qulqulluu keessas jiru. Fakkeenyaaf Loot akka kanattiin keessummootan simadha nama haaraan simadha jedheetu eegu ergamoota waaqayyoo warra mandaraa Sodoomiif Gamoraa balleessuu dhaqan ofitti simateera. Bifa namaa uffatanii nama fakkaatanii deemu turan. Kanaaf isaaniin mana isaatti simatee karaa ittiin ofiisaas ta'e utuutti fayyadamaniitiif firoota isaallee baafatu carraa akkasii argatee ture jechuudha. Akkuma kana egaa namichi biyya sanyii Biniyaamiin warra 12 keessaa tokko ta'e namni mandaraa Geebiyaa keessa jiraatu kuni keessummoota kana gara mana ofii isaatiitti simate. Isaanis mana isaa dhaqan. Haa ta'u malee halkan edda miilli dhiqamee fi wanti isaan barbaachisu kennamee fi keessummummaattutu jiranii namoonni waa hin baafne. Namoonni gadheen afaan biyya kanaatiin duriyyee warri jennu afaan baraatiin kashalabbee warri jennu dhufanii mana marsan. Namichicha keessummaa mana isaanii dhufe sana gadi baasanii akka gadhoomsan gaafatan. Hin gadheessinaa nuu kenni namicha mana kee dhufe jedhan isaanis. Hin gadheessina jechuun warri dhiira ta'anii utuu jiranii dhiira akka isaanii wajjiniin warri ciisan warri sagaagalan gadhoomsuu jira. Macaafni qulqulluun jecha kanatti fayyadama. Warra sadoomummaa irratti hojjetan yookiis homosexuality irratti warra hojjetan gayii warra jedhaman dhiiri dhiiraa wajjin warri quunnamtii raawwatan dhalaanis dhalaa wajjin warri quunnamtii godhan gayii or lesbians, bisexual, walumaa galatti LGBT warri jedhaman kuni walumaa gala gadhoomsuudha. Macaafni qulqulluun jechoota kanaan isaan waama. Kana gaafa dhaga'u namichi keessummoota simate gadi ba'ee maal ofirraa tokkummaa akka gootu
kana raawwatinaa lakkisaa kunoo ani keessummaa godheen simadhee jira nama gaarii keessummaa mana koo dhufe kanan gootanii kana mannaa waan fedha foon keessaniif ta'u kan biraas ni ilaannaa kunoo saajjatoon namichi kun fudhatee deemus jirti jareetu gara jara kanaatti saajjatoo isaa keessummaadhaaf kan namicha duukaa jirtu kana gadi baasan jarreen baay'ee hamoota waan ta'anii fi halkan guutuu wal jijjiiranii dubartii kana irratti ejjaa bulan dubartittii irratti ejja raawwachaa bulan wal jijjiiranii ejja hamaa irratti raawwatan achumaan ishee ajjeesanii deeman ituma ejja irratti raawwatanii jarreen baay'ee waan ta'aniif hamaa kanarraa hafuu dadhabdee hin duute isheen keessummaan suni isaanii wajjiniin buluu ishee waan beekuufi ganama yeroo hirribaa ka'ee jedhu hin ciisti fayyaadha see ka hin deemnaa ittiin jedheen isheen garuu duutee turte baay'ee sin gaddisiisa ilaala waan kana edda dhagee booddee waan kun ta'uusaa edda baree booddee reeffa ishee harreetti fe'ee fuudhee deemee reeffa ishee kan ammoo kukkutee gosoota Israa'el warra hafan 11 nutti erge 12ffaan Biiniyaamin waan ta'eef warra hammina kana raawwatetti isaan gidduu jira waan ta'eef warra hafeetti erge foon ishee kukkutee maalidha yeroo jedhamu jallina akkasiitu nurratti raawwatamee jira jechuu isaati. Israa'eloonni walitti qabamanii mari'atan maal goona jedhan namoota jallina kana raawwatan adabuu qabna warra jallina kana raawwatan of gidduudhaa balleessuu qabna jedhaniitu murtoo kanarra ga'anii gara biyya Biiniyaamin dhufanii namoota Geebi'aa iddoo jedhamtu iddoo jallinni xuraa'ummaa hamaan kun itti raawwatame keessa jiraatan bira dhaqanii Israa'el warra Biiniyaaminiin obboleessa isaaniitiin akkas jedhanii gaafatan ilaa nuun isin balleessuun barbaannu jallinni kun garuu itti fufuu waan hin qabneef jalloota kana raawwatan of gidduudhaa balleessuu waan qabnuufi warra hammeenya kana raawwatan qabaa nutti kennaa isaanumaan ajjeefnee deebinaa jedhanii. Biiniyaamin garuu gosti Biiniyaamin garuu tole jedhee yaada ijoollee Israa'el kana dhaga'uu hin barbaanne jallina itti fufsiisuudhaaf jallinaaf bakka kennuudhaaf garaa isaanii qopheessan sin gaddisiisa sabooddee lolli guddaan akka gaggeeffamu ta'e gosi lamaanuu wal loluutti ka'e yeroo jalqabaaf waan isin ajaa'ibu gara marsaa lamaan tokkoof jalloota warra ta'an gosa xiqqoo sanatu ijoollee Israa'eliin baay'ee ajjeese isaan immoo Waaqayyoon gaafatu anni obboleessa keenya adamnu anni obboleessa keenya irratti tarkaanfii fudhannu jedhanii Waaqayyoon gaafatu Waaqayyo dhaqaa isaaniin jira garuu dhaqanii milkaa'an lolli obboleessaa wajjin godhamu milkiin qabu waan ta'eef garuu immoo dhugaa qabatanii waan jiraniif dhugaadhaa wajjiniin deemaa waan jiraniif ittuma jabaatanii dhugaa sana lolan ittuma jabaatanii dhugaa sanaaf lolan dhugaa sanaaf dhaabbatan hin falman qabsoo geggeessan isa dhumaa irratti garuu Waaqayyo qajeelfama isaaniif kenne akkaataa istiraateejii lolaa isaanitti hime akkaataa isaaniitti riphaa kaa'anii fuulduraan itti dhaqan itti hime tole jedhanii riphaa jechuun loltoota dhokatanii eeggatan jechuudha. Warra fiillafiitii dhaqan immoo fuulduraan dhaqanii warra lolan immoo kallattiidhaan itti ergan. Isa booddee yeroo isaan loluudhaaf dhaqan akkuma kanaan dura ajjeefne Israa'eloota ajjeesnadhaniitu gosoota obbolaata isaanii warra hafan sana ajjeesnadhanii duukaa gadi bu'anii ari'an duubatti baqatan beekaa isaanis warri riphanii jiran garuu fiiganii dhaqanii mandaraatti ibidda qabsiisan. Yeroo warri Biiniyaam dudduuba isaanii galagalan mandaraan isaanii gubachaa jira. Isa booddee warri baqatan dudduubaan itti deebi'an warri riphanii jiran itti galagalan gidduutti gashanii gosoota Biiniyaamin daaraa godhan of gidduudhaa balleessan. Dhumarratti lakkoofsa boqonnaa 21 lakkoofsa 6 irratti akka dubbise yeroo dhageessan hin badan waan badaniif gosi kun nu gidduudhaa obboleessa tokko badeeranii gaddanii jedha. Waan dubbisa kuticha. Yommus Israa'eloonni arra gosi tokko nu gidduudhaa
hin balleeffame jedhanii gosa obboleessa isaanii Biiniyaamiif hin gaddaneera. Lola kana isaanumatu lolaa ture. Lola kana isaanumatu qabsaa'ee irratti duulee ture. Garuu obboleessi tokko isaan gidduudhaa baduu isaatti immoo deebi'anii gaddan. Garaan isaanii hin raafame mooga'e jechuudha obbolaako. Maaliidhaa dogoggorri warra Biiniyaamin yoo jettan Israa'eloonni inaaffaadhaan kan isaan kaanii dhufaniif Biiniyaamin gosa jedhamu balleessinaa hin turre. Kaayyoo isaan kaanii dhufanii fi Biiniyaamin keessaa namoota jallina jibbisiisaa akkasii hojjetan balleessinaa jedhanii dhufan. Ejjennoo akkasiitiin kan isaan gara biyya sanaa dhufan. Haa ta'u malee warri Biiniyaam immoo jalloota sana xuraa'ummaa sana hammatanii taa'uu filatan. Jallinni nu gidduudha haa baafamu nu gidduudha maal hojjeta jechuu hin barbaanne ofitti hammatanii taa'an. Jallinichi garuu isaanumaan balleesse. Warra jallina sana mormuu dhaqee jallina sana barbadeessuudhaaf hidhatee warra ka'ees yoo gatii baasiseyyuu yeroo jalqabaatiif. Haa ta'u malee dhumarratti warri dhugaadhaaf qulqullummaadhaaf falmuu dhaqan irra ba'aniiru, injifataniiru, milkaa'aniiru. Firoota koo mee keessa keenya haa ilaallu. Garaa keenya haa ilaallu. Kana nuyi cubbuu ta'uusaa utuu beennu, dogoggora ta'uusaa utuu beennu, mudaa ta'uusaa utuu beennu mararsiifannee gola keenya keessatti hambifne, mana keenya keessatti hambifne, jireenya keenya keessatti hambifne, aadaa keenya keessatti hambifne maaltu jira? Hafuurri Waaqayyoo adda baasee kan nu beeku, hafuurri Waaqayyoo fonqolchee kan nu beeku, kan nuyi namoota dhoksuu dandeenyu garuu immoo hafuura Waaqayyoo jalaa miliisuu kan hin dandeenye garaa keenya keessa riphee kan jiru, jireenya keenya keessa kan riphee jiru, amala nuti ta'e, suusii nuti ta'e, araada nuti ta'e kan jiru kan hafuura Waaqayyoodhaaf hin barbaachifne maaltu jira? Baasii yaa obboleettii koo, baasii yaa obboleessa koo, har'a yoonnaa iddoo laatteef guyyaa biraa si fudhatee badaa. Guyyaa biraa jireenyi kee gadi deebi'aa ta'a. Israa'eloota keessaa gosi tokko gadi deebi'e, hin miidhame, hin bade. Jallinni isaan urfatanii, dhokfatanii, kaa'atanii isaaniin hin balleesse. Deemee deemee isaanumaan miidhe. Ijoollee Waaqayyoo. Jireenya hafuura keenyaatti ol akka deemnu hin barbaanna jedheen amana. Hundi keenya iyyuu. Jireenya hafuura keenyaa akka inni jijjiiramaa deemu, akka inni guddachaa deemu, akka inni dagaagaa deemu hundi keenya kadhannaa qabna jedhee yaada. Maarree laphee keenya keessaa iddoo kan fudhate Waaqayyoof kan hin taane maaltu jira? Tokkummaa keenya gidduudhaa waldaa Maraanaataa Yesuus gidduudhaa yookiin immoo waldaa kamirraayyuu gidduudhaa jallinni nuyi sossobnee ituu Waaqayyoo hin jaallatu jennee beennu utuma caafni qulqulluun kana hin deeggaru jennu beekamtii laannee fi bakka laannee fi homaan jedhuudhaan sossobnee of gidduu keenya jirru maaltu jira? Arraa jaalala gooftaatiin isinan gorsaa itti galagalaa of gidduudhaan waan xuraatee baasaa. Namoota jajjabinaan dogoggora hojjetan hin jajjabeessinaa. Ati dogoggortee tasirraa jedhaa qalbii diddiirratanii adeebi'an. Har'a akka ijoolleen Israa'el wal ijaaranii kaanii hin ajjeefna jedhan nu ajjeesuu hin dandeenyu. Ajjeesuudhaafis mirga hin qabnu. Garuu jallinicha isaan keessa ajjeesuudhaaf, jallinicha isaan keessa dhabamsiisuudhaaf sagalee Waaqayyoo qabna. Gorsa dubbii Waaqayyoo qabna. Dubbii wangeelaa qabna. Kanaaf jireenya hafuura keenyaatti ol guddachaa adeemuudhaaf wantoota kana lamaan akka goonu jaalala gooftaan isin yaadachiisa. Inni jalqabaa fedha fooniirraa fagaachuudha. Inni lammaffaa xuraa'ummaa of gidduudhaa baasuudha. Torban immoo yoo jaalala Waaqayyoo ta'ee qabxiiwwan hafanii jiran itti fufnee walii wajjin ilaallaa. Isa dhageenya dubbii isaa abbaan keenya nuuf haa eebbisu. Walii wajjin galateeffannee xumurra. Bara hamma bara baraatti kabajamii ulfaadhu yaa Waaqayyoo keenyaa. Sagalee keessa jiraataa, dubbii keessa qulqulluu, dubbii keessa dhuga qabeessaan waan nu gorsiteef akka nu guyyuma guyyaan gadi xiqqaachaa gadi adeemaa hin deemneef dubbii keessa jiraataadhaan nu gorfachuu keetiif
maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin bara baraan kabajamu ulfaadhu galatoo isa dhageenya bii jireenyaa kanaan qajeeltoo jireenyaa godhanne ibsaa jireenyaa godhanne dhaabbata jireenyaa godhanne kompaasii jireenyaa godhanne karaa ittiin ilaallachaa akka deemnuuf keessa keenyatti nuuf hambisi amajaajii keenya dhugaa kee kana nu keessaa fuudhuudhaaf ergamu maqaa Yesuusin nurraa iffadhu nurraa rukuti humna keessa jabaan iyyaana keessa dinqisaa nu wajjin ta'e waaqeffannaan keenya hafe hundumtuu maqaa gooftaa maqaa Yesuusin haa eebbifamu kana waan goote ulfaadhu Kiristoos Yesuusin ameen. Gooftaan isin haa eebbisu. Egaa torbee akkuma isinitti dubbadhe gaggabaabsee isinitti dubbachuu karoora akkan qabu dubbadheen ture daqiiqaa 20 hanga